السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردوفتو kabajamtoota amaanaatu bakkam jirtan mata qishtii jira jirtu baga jiraattan isiniin jecha akkasuma warri amantii biraas shashama harka kuni hordoftoota kabajamtoota amaanaatu akkam jirtan mata qishtii jira jirtu baga jiraattan isiniin jecha akkasuma baleen kiyya walitti deebinee jiraan isiniin jaa hedduu walirraa banne hanga bu'aa takkaatiif viidiyoo gadi hin dhisne arra walitti deebinee jiraan isiniin jaa maalii walitti deebinee yoo jettan gaafii takkaan bishoo gaafachuu deema. Turtiin keessan anaa wajjin haa ta'uun isin jaa warri viidiyoo tiyya hanga dhumaatti ilaaluu jirtan hunda keessanuu galatoomaa isin jaa akkasuma obboleen kiyya viidiyoo tiyya laayikii naa godhaa yoo isinitti tole sabskiraayib naa godhaan isin jaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti takkitii tana sirriin naalaan isin jaa bishoon viidiyoo dhufa na wajjin turtii gaarii akkasuma obboleen kiyya bishoollee viidiyootiin jira turtiin keessan anaa wajjin haa ta'uun isin jaa laayikii godhaa. Bishoo bagana giyaan kara chaanaala kiyyaa dhufteen siinjaa weelkaamii siinjaa abibati. Bagana giyaan nu eegdanii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtootaa fi hordoftoota amaanaatu akkam jirtan baga jiraattan isiniin jecha raga amaana Rakkoon koolaa. Waa'ee isin gaafadha jettee karaa YouTube isin affeertee ni waan isin nu gaafattu san walumaan dhaggeeffannaa walumaan laallaa ani waliin turtii gaarii isiniin dandaashata. Okay bishuu tiyya. As naa dhufuu keetiif galatoomin siin jaa. Galatannaa hafaa isinillee nu affeeruu keessaniif galatoomaa. Okay. Gaafiin si gaafachuu deemu jarjaraa naa diibsitala. Haiji. Ayya. Oh. Akkuman jabaanne malee. Seeraan ammas bishuu yaa. Okay gaafiin tokkoffaan dhiira Oromiyaa fi Ameerikaa jiru keessaa tokko filadhoo dafi. Akkamiin wali qixxeessitaa inumaa? Tokko kanuma barbaadnu saniimi. Kam filadha? Kan Ameerikaa jiru jetteessa. Dhiira Ameerikaa jiruu fi dhiira Oromiyaa jiru keessaa tokko filadhu. Dhiira Ameerikaa jiru maaltu gaa jetteessana? Ay bishuu taayigaa. Serious filadha dhugaa serious laa dubbii sana serious. Yalla. Kanuma barbaadnu isaami. Okay kan Ameerikaa jiru filadha. Dubbachuudhaaf dhiirti bakkuma feetee waa jiraattu garuu dhiira biyya keessa jirta. Like dhibbarraa dhibba. Okay. Akkasii garuu ilmi namaa biyya hunda keessaa yoo jiraate haa jiraatu laakiin akkas. Okay. Okay galatoomaa gaafiin lammaffaan dhiira sammuu qabduu fi dhiira qabeenya qabdu keessaa tokko filadhoo. Dhiira sammuu qabdu fi dhiira qabeenya qabdu. Yaa salaam. Yeroo qabeenya caalaa dhiira sammuu qabdu yaa. Okay. Okay. Dhiira sammuu qabdu. Hayyee. Sadaffaan dhiira si jaalattuu fi dhiira warra keessan jaalattu keessaa tokko filadhoo. Dhiira na jaalattu ta'u kan na jaalattuu fi amma warra keenya jaalattu. Yaani osoo na jaalanni warra keenya jaalatamoo. Laa yookaan si jaalata warra keessan hin jaalatu yookaan warra keessa yookaan si jaalata warra keessan hin jaalatu yookaan warra keessan jaalata si hin jaalatu. Tokko filadha kan si jaalatu moo kan warra keessan jaalatu. Ayya. Kan na jaalanni warra keenya jaalatu. Maal jechuu? Okay ati filadhu gaa tokko. Si dhufee jira carraa keeti. Filadhu deebi. Allah. Anuma jaalatu bakka Oromoo keenya malee warra keenya samarraa jaalataa ture. Amma takka si jaalatu moo kan warra keessan jaalatu.
malee nama qabdi. Warra keenyaa jaalatu Ahsan. Okay. Afuraffaan dhiira bareedina qabduu fi dhiira amala bareedaa qabdu keessaa tokko filadhu. Garuu osoo hin jaalanne irraa warra keenyaa fudhate. Okay. Osoo bichuun hin jaalanne karaa warra isaanii hin kutin. Okay. Afuraffaa dhageessee Maal jette dhiira? dhiira bareedina qabduu fi dhiira amala bareedaa qabdu keessaa tokko filadhu. Kan ammaa dhirti bareedduun hedduu bareeddi beektaa. Maqaan itti akkasuma hojjetti. Wanni guddaan gubbaa kana osoo hin taane keessa kana amala gaarii qabaannaan bifti adiidha rakkina hin jiru. Fakkataan akka fageetu amala gaarii qabaannaan si hojii deemuu danda'a waan ta'eef. Namaa wajji walii gala waan ta'eef amala gaarii qabu filannaa jechuudha. Okay. Shanaffaanna kan amala bareedaa qabu filatteemi? Ayiwaa. Okay. Shanaffaanna dhiira dheerina qabduu fi dhiira gabaabina qabdu keessaa tokko filadhu. Oh my god. Yani dhiira bilas gabaabaa mitileedha. Alaakulliin gabaabarra dheeramaa wayyaa. Dheeraa kan laayyaamtee waa hunda ergattee naa gabbuusii jettuun kan dhaabbatuma magaarrayyaa kana fannisuuf rabbitti yaabduu isaati. Okay. Bilasillee akkan konneessanitti waan hin qabiin taa'ee dubbirra. Okay. Jaaffaan maali ni beektaa? Jaaffaan dhiira sarpiraayis si gootuu fi dhiira si faarsitu keessaa tokko filadhu. Oh. Dhiiran faarsitu amma asasab. Sarpiraayis na goot. Takki sarpiraayis godha takki si faarsa. Alaakulliin sarpiraayisii kennaa garagaraa kan akkasakkasan caala kan afaan sarpiraayis na'u godhaturra irra caala. Jechoota gaarii afaan koo. Okay. Okay. Torbaffaanis. Torbaffaan tun. Okay. Torbaffaa maali ni beektaa? Sagaleen teessuun sirriidhaa miti. Okay. Torbaffaa maali ni beektaa bishoo? Dhiira si tumtuu fi dhiira si arrabsitu keessaa tokko filadhu. Subhanallah. Amma sumali yanzu gubbada ite jirta. Tan nama tumtuu fi si arrabsitu. Dhugaa dubbachuudhaaf arrabaan lafee nama cabsuurraa argumaan lafee nama cabsu wayyaa. Aywa. Qasitumu feetaa? Hannutumu san feena yaafanaatti. Anilleen akkasumaan filadha. Okay. Saddeettaffaan maali ni beektaa? Dhiira gadhee fi dhiira darasaa keessaa tokko filadhu. Gadhee fi darasaa? Eessuma wali fiddaatimi. Ay, niin beekaa walitti dhuftee. Eessa wali fiddaati? Eessumatti? Okay. Kan filadhu? Dhiira darasaa. Yaa maashaallah tabaarakallah. Okay. Saglaffaan maali ni beektaa? Dhiira diin qabduu fi dhiira qabeenya qabdu keessaa tokko filadhu. Ammaa san beekama gaa dhiira diin qabdu. Waa'ee bishoo. Qabeenyaa fi diin eessa wali fiddaatiin maa? Maalitti beekara yoo ta'e wali fiddi? Laa. Ta'u diiniif qabeenya wali fiduun inumatti numaa hin ta'u. Okay. Kan filattayyi? Yoo hedduu waliin qabaatan hedduu bareedaadha. Yoo garuu lameen irraa tokkuma qofa tahee kanuma diin qabu. Okay. Warra buna jajji hojjetu. Dhiira diin qabdu filattee jechuudha isaa? Aywa. Okay. Kurnaffaan maali ni beektaa? Nama filattee jaalattee itti heerumuu nama filattee jaalatte heerumte yoo ati
dura duutee feeta moo yoo inni si dura du'ee feeta? Nama filattee jaalattee heerumte san yoo ati dura duutee feeta moo yoo inni dura du'ee feeta? Kurnaffaa akira gaaffii dhumaati. Nama jaalattee nama jaalattee filattee wal filattanii walitti wal fuutan san yoo inni si dura du'ee feeta moo yoo ati dura duutee feeta? Ana kulli nama jaalattu yoo ati dura duutee feete moo yoo inni si dura du'ee feeta akkasuma jedhu. Baqa gaaffii akiraati maaf? Maali ni beektaa? Nama jaalattu tokko inumatti wanta irraa nama gaddisiisu sitti hin tolu. Oh my God. Yoo garuu Rabbiisa. Eenyuma jiisuu deemti laale. Rabbiisan yoo taate wanni godhaniif hin jirtu. Garuu Rabbiin akka fedhe sababa waan barbaade godhuu danda'a. Barbishuu isin dhufaniiti. Ati dura du'a moo isaa dura du'aa jiran yoo ana ittiin si fuudhanii kutanii yoo isa ittiin si harkaa fuudhanii kutanii akka waan du'aat baqa duuba fakkeenya. Oh my God. Maal jettee yaaddame? Nama lubbuuti bareedduu kan akkasitti ta'een kana. Akkam goota? Ana na fuudhaa jettaan moo isa fuudhaa jettaan? Dhugaa wallaahi hedduu takka ulfaata. Lubbuu kan teessanillee akkas godhuun sitti ulfaata. Akkasumatti illee namni ati jaalatu tokko akkuma lubbuu keetiitti itti jaalata garuu waan akkasii san akka isarra ga'uuf feetu alaa kulliin yoo akamate irra bareedaadha. Ana fuudhaa jettaani? Bakka isaa isii duufadhaa jechuudha. Gaaffii sirnaa deebistee jirta dhugaa. Bishuuyyee hedduu takka galatoom. Hedduu takka galatoom isin jaa waan gaaffii tiyya sirnaa deebistee fi galanne kan kee. Galatarraa hafi atillee nu gaafachuu keetiif galatoom isin jannaa akkasumatti hordoftoonni amaanaatu sirriitti jajjabeessaanii like, share, subscribe godhaa fi jabaattee kana caalaa hojjettu hamileetaa fi isiniin janna akkasumatti atillee jabaadhuu kana caalaa duraa miti yooduma hojjetan bakka guddaa gahanii jabaadhuu siin jedha inshaallah. Galatoom bishuutiyya hedduu ta'e galatoomin siin jaa sittiin deebi'e viidiyoo xumuree ishii. Akkasuma hordoftoota kiyya bishaan akkuma agartan gaaffii sirnaa deebistee jirti dhugaadha. Gaaffii tana dhugaa barreeffadhee miseenjer mukii jirattiin lama kana jalatti ergee quban qabdu siinii akkasitti gaafadhee sirnaa deebistee jirti. Maaf akkana jettanaan hin jiina qabbanaa hedduu jabaate saanumaaf hin isin hin jaabboleen kiyya. Gaaffii jajjanne tana hunda keessatti yoo dogongora qabaannes nu gorsaan isin hin jaabboleen kiyya. Video tana like na godhan isin jaa hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaan isin jaartottoota kiyya yoo isin tolte subscribe na godha akkasumatti yoo isin tolte share na godhan isin jaabboleen kiyya hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja bishuuyyee galatoom isin jaa hedduu takka waan gaaffii bareedduu tana na wajjin gootee fi bye isinitti haa tolaayee isin jaaladha ciao.